Odu waraana kaabaatiin waraana kaabaa Affaar keessatti deemaa jiru ilaalchisee uummanni Affaar biltsiginnaa federaalaa irratti gaafii kaase. Waraana akka haaraatti humnoota Tigraay fi naannoo Affaar gidduutti taasifamaa jiru irratti biltsiginnaan federaalaa uummata Affaar gargaaraa hin jiru jechuun bakka bu'aan biltsiginnaa naannichaa paarlaamaa keessatti gaafii kaaseeti jira. Uummanni Affaar waraana biltsiginnaa cinaa hiriireem wareegama guddaa kafalee jira. Ta'us lola yeroo ammaa irratti baname irratti waraanni biltsiginnaa gargaarsa taasisuu caalaa callisaa filatee jira jechuun Abiy Ahmediif gaafii kaasee jira. Bakka bu'aan naannoo Affaar tokko gaafii miseensota paarlaamaa biltsiginnaa irraa ka'aniif deebii kennaa kan ture mataan biltsiginnaa Abiy Ahmed garuu isin bakka bu'aa uummataati malee bakka bu'aa sabaati miti jechuudhaan gaafii ka'ee karaa dabarsuuf yaaleeti jira. Mataan biltsiginnaa Abiy Ahmed gaafii kanaaf kanneen biroom haala nageenyaa fi gaagama siyaasaa biyyattiin raasaa jiran ilaalchisee gaafilee miseensonni paarlaamaa biyyattii muraasni kaasan akkasumas baramee sobaa fi fakkeessaadhaan irra diduudhaan darbeetii jira. Waraanni kaaba Affaar keessatti eegalame itti fufee yeroo jiru kanatti naannoo Affaarii fi waraana biltsiginnaa Abiy Ahmediin durfamu gidduutti walamantaan dhabamaa akka dhufe himamaa tureetii jira. Loltoonni TPLF naannoo Amaaraa seenuun lola banuu isaanii yoo himamu muummichi ministeera Abiy Ahmed ammoo TPLF waliin marii gochuutti akka hin jirre ibsee jira. Waraanni kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ammas irra deebiin waan bifa haaraan eegale kan fakkaatu humnoonni TPLF naannoo Amaaraa keessatti haleellaa gaggeessuu akka eegalan gabaafame. Kaaba Itoophiyaa fi nageenyi waaraan ni uumama jedhamee abjootamaa tureen faallaa kan fakkaatu odeessi ba'aa jiru. Humnoonni loltoota TDF naannoo Amaaraa seenuun lola jabaa humna loltoota naannoo Amaaraa irratti banuun gabaafamaatii jira. Kunis guyyaa kaleessaa gurraandhala 21 bara 2022 humni Tigraay naannoo Amaaraa keessatti kan argamtu Walloo magaalaa Qobboo jedhamutti seenuun humnoota loltoota naannoo Amaaraa irratti lola cimaa kan bane yoo ta'u, lola kana irratti injifannoo gurguddaa kan galmeessee fi humna loltoota Amaaraa hedduu kan boojee ta'uunsaa miidiyaaleen gabaafamaa jira. Haalli kun wayitaa naannichatti nageenya akka bu'uuf biyyoonni lixaa dabalatee humnoonni dhimmichi ilaallatu tarkaanfii nagaa buusuu fudhataa jiranitti kan dhaga'ame. Haalli kun waraana naannichaa hammeessuu malus yaaddoon akka uumamu taasisuutti jira. Lola kaaba biyyattii naannoo Amaaraa keessatti humnoonni TPLF taasisaa jiraniinis naannoo Amaaraa jalatti kan argaman magaalaa Laallibalaa fi magaalaa Waldiyaa harka TPLF jala seenuun isaanii himame. Magaalota kanneen baatilee dheeraa dura humni TPLF lola raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaan harkaa fudhachuun gabaafamaa kan ture yoo ta'u, humni waraana raayyaa ittisa biyyaa opereeshinii muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed keessatti argamuun gaggeesseen harka mootummaa Itoophiyaa PP jala galee ture. Erga siyaas waraana kaaba biyyattii akka qabbanaa'uu fi argachuu fakkaataa kan ture yoo ta'u, waraana gidduu kana gaggeeffamaa jiruun ammas marroo dabalataa harka humna waraana Tigraay jalatti galuu magaalaalee kanneenii gabaafameera. Humnoonni kaaba Itoophiyaatti wal dura dhaabbachuun wal waraanaa turan waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi humnoonni naannoo Tigraay karaa marii rakkoo isaan gidduu fixuu akka qabaniif dhiyeenya yaada wal hubannoo irra ga'uun isaanii gabaafamaa kan ture. Haalli sun keessoo mootummaa Itoophiyaa keessatti yaada lamaan dhiyaataa kan ture yoo ta'u, tokkoon aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa humnoota kanneen waliin mariitti seenuu akka noolle ibsaa yoo turan, ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii dabalatee ammoo yaada shororkeessitoota waliin mariin godhamu hin jiraatu jedhuun kennamaa kan turedha. Dhimma kana ilaalchisuun muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed walgahii paarlaamaa taa'amaa jiru irratti gaaffii waraanni bilisummaa Oromoof TPLF waliin mariin godhamaa jira jechuun miseensotarraa gaafatamee fi deebii wayitaa kennu TPLF waliin mariin jalqabameen jiru. Kana jechuun garuu hanga dhumaatti mariin TPLF waliin hin goonu jechuu miti ergaa jedhu dabarsanii jiran. Faallaa kanaa torban darbe keessa TPLF mariin akka qaamolee qondaalota mootummaa Itoophiyaa waliin alkallattiin gaggeeffamaa akka jiru karaa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el kennamaa kan turedha. Kanaan alattis qondaalonni UN torbanoota darban keessa mariin akka gaggeeffamaa jiruu fi qaamoleen kaaba Itoophiyaatti wal waraanaa jiran yaada araaraa simataa akka jiran ibsaa turaniiru. Yaadni muummee ministeera Itoophiyaa irraa garuu daranuu naannoo kaaba biyyattiitti dubbiin adeemu hammaachuu akka malu kan nama shakkisiisu yoo ta'u, humnoonni TPLF haleellaa eegalanii itti fufuun daranuu yaaddoo dabalaa jiraachuun gabaafama.
Hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kabajaa hundeeffama dhaaba isaanii TPLF ilaalchisuun ergaa tibbana dabarsaa jiraniin dhimmi marii biyyoolessaa jedhamu danqaa guddaa akka qabuuf balaa akka qabu ammoo balaa dhufus fudhachuuf akka itti seenanii jiran ibsaa turan. Kana malees siree murteeffannaa uummata Tigraay fi dhimmi waraana TPLF ilaallatu yaada marii araaraa keessa akka hin galle tuquudhaan ittuu waraana ijaaruu akka itti fufaniif bilisummaa Tigraayin ala mariin akka hin jiraanne jala sararuun ibsanii jiru. Gama kaaniin Oromiyaa balleessuuf aggaammii dursanii waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu jedhu qaamolee mootummaa Itoophiyaa ifatti waggoota dheeraaf adeemaa kan jiru humni waraana bilisummaa Oromoo ammoo daranuu itti caalaa dabalaa jiraachuun biyyattii keessatti humna guddaa ta'e akka jiru kan eeramu dhimma woboo ilaalchisuun gaaffii miseensota paarlaamaa fi deebii kennaniin maqaballeessi kennuufiin ammoo woboo kasaaraa guddaa akka irraan ga'ellee himee jira. Gareen kun garee baay'ee rakkisaadha. Mootummaan hidhattoota kanaa wajjin waraana keessa tureen wareegama guddaa kaffaleeras kan jedhe muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad woboo dhabamsiisuuf akka yaadame salphaa akka hin taanee fi qaama nyaataaf dhiyeessii waraanaa kennuuf akkasumas qaama leenjisuu akka qabutti yaaddoof sodaa qabu dubbatatee jira. ግን የተከበረው ምክር ቤት ማወቅ ያለበት ባለፉት 8-9 ወራት የፌዴራል መንግስት የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከዚህ እኩይ ስብስብ ጋር ለመዋጋት ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል። አንደርማይን እንዳይደረግ ከፍተኛ ትግል ሲደረግ እንደነበረ መገንዘብ ጥሩ ነው። አሁን ለምን በረታ፣ አሁን ለምን ጉልበት ኖሮ ምናምን የሚባል ጥያቄም አሁን ባይነሳም አለ። አሁን ብዙ ደጋፊ ስላለ ነው። አሁን ብዙ አሰልጣኝ አለ፣ ብዙ አስታጣቂ አለ፣ ብዙ ገንዘብ ሰጪ አለ። Naannoon Amaaraa faannoo leenjisuu fi hidhachiisuu itti fufeetii jira. Naannoon Amaaraa humna finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhamuuf yakkasuu kaneessaa raawwachuun beekamu leenjisuu fi hidhachiisuu itti fufee jiraachuun beekameetii jira. Humni faannoo kun naannoo Amaaraa godinootaa fi magaalota garaagaraa keessatti ijaaramee leenji'aa kan ture yoo ta'u, tibba kanas raayyaa qobboo fi shawaa kaabaatti humna haaraa leenjisuun eebbisiisuu isaa maddeen oduu naannichatti dhiyootaan gabaasaatii jiru. Humni finxaalessa Amaaraa kun yeroo dhiyoo asitti kumaatamaan leenji'ee hidhataa kan jiru yoo ta'u, biltsiginnaa damee Amaaraa fi karaa humna addaa poolisii naannichaatiin deeggaramaa akka jiru himamaatii jira. Humni faannoo kun naannoo Amaaraa godinoota Gojjam Baham, Gojjam Lixam, Shawaa Kaabam, Gondar Kaabaa fi Kibbaa akkasumas Walloo keessatti hidhannoo fi leenjiidhaan babal'ataatii jira. Kana malees humni kun milishaa fi poolisii humna addaa naannoo Amaaraa wajjin qindaa'uudhaan Mattakkal godinoota Wallaggaam uummata Qimaantii fi Oromoota Walloo irratti yakkasuu kaneessaa raawwataa akka ture gabaafamaa tureetii jira. Humna finxaalessa Amaaraa kana ilaalchisee keessoo biltsiginnaatti garaagarummaa yaadaa dhalatee jiraatus qajeelfama karaa biltsiginnaa jiddu galeessaatiin darben mootummaan naannoo Amaaraa hanga ammaatti akka hin fudhannes beekuun danda'ameetii jira. Biltsiginnaan federaalaa humna idilee hin ta'iniif hidhannoo hiikkachuu qabuudha yaada jedhu tarkaanfachiisaa turus karaa biltsiginnaa naannoo Amaaraatiin garuu karoora faannoo qawwee hidhachiisuu malee hidhannoo hiikkachiisuu hin qabnu jechuudhaan deeggarsa faannoof qabu ifatti ibsuun isaa ni beekama. Oduu keenya biraatiin balaa hongee fi gogiinsa Keeniyaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa mudatee qolachuuf jarman UN itti dhaabbata wabii nyaataa fi qonnaa yuuroo miiliyoona 20 deeggarsa taasifte. Gogiinsa Itoophiyaan Keeniyaa fi Somaaliyaa mudatee hordofee namoonni miiliyoona 13 tilmaamaman beela'uu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Bal'inni oduu kanaa ammasitti aanee dhiyaata. Hongee fi gogiinsa Itoophiyaan Keeniyaa fi Somaaliyaa mudatee qolachuuf jarman UN itti dhaabbata wabii nyaataa fi qonnaaf yuuroo miiliyoona 20 deeggarsa taasifte. Gogiinsa Itoophiyaan Keeniyaa fi Somaaliyaa mudatee hordofee namoonni miiliyoona 13 tilmaamaman beela'uu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibseetii jira. Itoophiyaatti roobni gahaan waggoota 3 walitti aansee dhabamuu hordofee naannoo kibbaam, kibba dhiyaa fi kibba bahaa biyyattii, naannoo Oromiyaa godinoota 8, naannoo Somaalee godinoota 10, naannoo kibbaa godinoota 7 keessatti namoonni miiliyoona 6.8 beelaaf saaxilamaniitii jiru. Naannoo Oromiyaa godinoota 8 kanneen akka Baalee Baham, Booranam, Gujii Bahaa fi Lixaam, Shawaa Baham, Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti hongee fi gogiinsa mudateen lubbuun beeyladoota hedduu dhumuun sababa beelaatiin uummanni buqqaa waan jiruuf manneen barnootaa dabalatee dhaabbileen tajaajila hawaasummaa cufataatii jiru. Godinoota kanneen keessatti namoonni 800 ol beela'anii deeggarsa namoomaa tantamaa barbaadaatii jiru. Addatti ammoo torbee 3 as godina Booranaa keessatti sababa hongeen dheeratee fi bishaan qulqullina hin qabneetiin namoonni dhibee garaa kaasam dhiiga makateen qabamuu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa ibseetii jira.
Dhibeen garaa kaasaa dhiiga makkate kun aanaalee godina Booranaa kanneen akka Dirree, Miyoo, Taltallee, Dilloo fi Areeroo fa'aa keessatti mul'ateetii jira. Rakkoon kun ammoo bishaan botteedhaan dhiyaatu osoo hin qulqullaa'in uummanni fayyadamu hordofee dhibee mudateedha. Bishaanicha qulqulleessuuf hanqinni keemikaalaa akka mudate hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Abarraa Bootore ibsuu isaanii BBC'n gabaaseetii jira. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa Somaaliyaatti namoonni sababa beelaa hongeen uumeen buqqaan miiliyoona 1.4 wayita dhaqqabu uummanni miiliyoona 7.7 ta'an deeggarsa tantamaa barbaadu jedham gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Mootummaan Jarmanii biyyoota gaanfa Afrikaa balaa beelaa keessatti kufan gargaaruuf UN'tti dhaabbata wabii nyaataa fi qonnaatiif yuuroo miiliyoona 20 arjoomeetii jira. Mootummaan Jarmanii bara 2021 ardii Afrikaatti deeggarsa namoomaaf kan oolu yuuroo miiliyoona 564 arjoomuu isaa Itoophiyaatti imbaasiin Jarmanii ibseetii jira. Koreen baraarsa idil addunyaa yookaan IRC'n Itoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa keessatti namoonni miiliyoona 25 ta'an ji'oota muraasa dhufan keessatti rakkoo deeggarsa namoomaa hamaaf ni saaxilamu jechuun ibseetii ture. Waggoota 40 Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoona 26 siqan deeggarsa namoomaa barbaadu kan jedhu IRC'n kun ammoo sadarkaa addunyaatti Afgaanistaanitti aanee gaaga'ama namoomaa ulfaataa isa lammaffaadha jechuun ibseetii jira. Biyyoota 20 bara 2022 keessa sababa hongeetiin rakkoo deeggarsa namoomaa keessummeessuu danda'an keessa Itoophiyaa fi Soomaaliyaan tokko ta'uun koreen kun baatii amajjii keessa ibseetii jira. Haala kanaan gaanfa Afrikaa keessatti ji'oota muraasa dhufan keessatti balaa hongeetiin lammiileen miiliyoona 25 rakkoo deeggarsa namoomaa hamaaf ni saaxilamu kan jedhe koreen baraarsa idil addunyaa dhaabbileen gargaarsaa ammuma irraa deeggarsa namoomaa akka dhiyeessaniif yaamicha taasisuun isaanii yaadatama.